Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugala soorrataa Tasfaa Biraan kutaa magaalaa Lidataatti wayita banan haasaa taasisaniin magaalaa Finfinnee abaaboo miidhagduu taasifna wayita jennu hojii namooma irratti xiyyeeffatu hojjechuudhaanii jedhanii haaluma kanaan giddugaloonni soorrataa lama yeroo dhiyootti akka banaman ibsaniiru. የምገባ ማዕከሉ በጣም ንጹህ ለሰው ልጅ ክብር የሚመጥን Giddugalli soorrataa Tasfaa Biraan kun baay'ee qulqulluu fi kabaja dhala namaa kan madaaludha. Nyaanni asitti argatan guyyaatti al tokko yoo ta'eyyuu baay'ee qulqulluudha. Lammiilee harka qalleeyyiin gammadanii quufanii nyaatu. Kanneen humna hin qabneef immoo mana isaaniitti ergamaafii jira. Yeroo dhiyootti immoo dameewwan lama kan bannu ta'a. Kun ta'uu isaaf nuti baay'ee gammadoodha. Yeroo ammaa Finfinnee keessatti sababni ittiin kadhaaf harka namaa ilaalan tokkollee hin jiru kan jedhan Kantiibaa Adaanech lammiilee harka qalleeyyiin giddugaloota soorrataa diddeet banaman keessaa iddoo tokkotti goranii tolaan nyaata argachuu ni danda'us jedhaniiru. ጎዳና ላይ ወጥቶ ምግብ የሚያስለምን ምንም ምክንያት የለም። ከነኚህ ከ28 ምገባ ማዕከላቶች ውስጥ ወደ አንዱ ጎራ ብሎ Yeroo ammaa Finfinnee keessatti sababni ittiin kadhaaf harka namaa ilaalan tokkollee hin jiru. Sababni isaa giddugaloota soorrataa banaman keessaa iddoo tokkotti goranii tolaan nyaata argachuun ni danda'ama waan ta'eef giddugalichi lammiilee harka qalleeyyiif bakka itti soorratan qofa osoo hin taane bakka itti aara galfatanidha. Harka qalleeyyiin giddugaloota soorrataa kanneenitti goruun nyaata ho'aa fi qulqulluu akka argataniif hojjechuun itti fufa. Giddugaloonni soorrataa Tasfaa Biraan lammiilee biyya isaaniitiif oolmaa guddaa oolanii fi lammiilee nama isaan deeggaruu hin qabneef yaadamee ijaaramee kan jedhan Kantiibaa Adaanech kana qofaa osoo hin taane lammiileen kunneen hojjetanii akka of danda'aniif bulchiinsi magaalichaa hojii hubannoo uumuurra darbee waan hedduu hojjechaa jiraachuu himaniiru. ይህንን የምገባ ማዕከል በዚህ ደረጃ በመገንባት በጣም ለሚያስፈልጋቸው Giddugaloota nyaataa kanneen sadarkaa kanaan ijaaruun keenya lammiilee giddugalichi baay'ee isaan barbaachisu kanneen biyya isaaniif oolmaa oolanii fi lammiileen nama deeggaruu hin qabne akka hin rakkanneef yaadameeti. Lammiileen rakkoof saaxilaman kamiyyuu mana isaanii waan ta'eef bakka kana dhufanii itti gargaaramuu qabu. Kana qofa osoo hin taane mandara gaarummaa kanatti giddugala tolchaa biddeenii banneerra. Haadholiinis erga itti gargaaramuu eegalanii waggaa tokko lakkoofsiseera. Dabalataanis cinuma kanatti dukkaana huucuun itti hodhamu saaqneerra. Bakkeewwan daa'imman itti taphatanis hojjenneerra. Jijjiiramni dhufe magaalattii abaaboo miidhagduu taasisuu qofa osoo hin taane jireenya dhala namaa irrattis jijjiirama qabatamaan akka dhufuuf hojjetamaa jiraachuu Kantiibaa Adaanech Abeebee eeraniiru. የአዲስ አበባ ለውጥ ከተማዋን ውብ አበባ ማስመሰል ብቻ ሳይሆን በሰው ህይወት ላይ እንዴት እየተመነዘረ እንዳለ Jijjiiramni Finfinnee magaalattii abaaboo miidhagduu taasisuu qofa osoo hin taane jireenya dhala namaa irrattis jijjiirama qabatamaa fiduu kan danda'u hojiin hojjetamaa jira. Mandara gaarummaa yookaan baggoonnat mandar galaan guuraa qofatti ijaarree dhiisna osoo hin taane Lidataa, Laaftoo, Lammii Kuraa, Gullallee kutaa magaalaa Addis Katamaatti ijaarreerra. Araadatti immoo yeroo dhiyootti ijaarsanii eegalchiifna. Kolfeettis akkasuma mana qofa ijaarree dhiisna osoo hin taane dukkaana hojii dhabeeyyiif carraan hojii itti uumamus ni ijaarra. Maanguddoonni nama isaan deeggaruu hin qabne biyya isaanii eebbisaa yeroo hafteef akka jiraataniif ni hojjenna. Dhuma irrattis Kantiibaa Adaanech mandarri gaarummaa yookaan baggoonnat mandar dabalataan kutaalee magaalaa garaa garaa keessatti akka ijaaramuu fi lammiilee harka qalleeyyii deeggaruun cimee akka itti fufus eeraniiru.